gifts that give to them. Yeroo kanatti dubartoonni keenya hayyoota keenya qaqqabsiisaa jiru. Baay'ee namatti tolu. Aadaan keenya akkanatti bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Yeroo kamiyyuu bakka kamiyyuu yeroo deemnu iddoo kamiyyuu yeroo deemnu aadaan keenya akkanatti calaqqisiifama. Baay'ee nama gammachiisu. Dubartoota keenya yeroo hundumayyuu baay'ee itti gammadna. Dubartoota akkana qabaachuun aadaa isaanii eeganii osoo sammuu isaanii hin ganne gidduu keenyatti sagantaa kana qopheessuu isaaniitiin yeroo tokko hamilee kennaafi. Dubartoota keenya hamilee kennaafi iddoo teessuma isaaniitti baay'ee gaarii baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalladha yeroo hundumaayyuu isin haa isiniin jenna sagantaa kana irratti yeroo baay'ee argamtanii kana nu gochuu keessanii kanatti aansuudhaan gidduudhaan bashannanaa deemna waan ta'eef daa'imni tokko gidduu keenya jira kanaaf walaloo gabaabduu isaa nu qopheessa kanaaf hamilee nu kennaafi. Nama abdii boruu irraa qabuudhaan nama koominitii kana fuulduratti qabatee kan akka isaan muceessu waan ta'eef yeroo tokko iddoo isaan gadhiisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walloon bisa qeerroo beekaas keessa gurraan qalbii keessanis anuma fayyisa. Yeroo tokko jira kan gootummaan balaa walaloo kiyyaallee asirraa isiniif bana. Hayyoota gootan sabaa abboota gaafa rakkoo yaa falmatoota haqaan goofamaa firkoo gootota teenya jabduu akka feerroo akka giftan dhiiroo giftoota abbaa qeerroo akka giftan dhiiroo giftoota abbaa qeerroo. Madda sanyii dhiiraa falmataa mirga haqaa tokkicha abbaa dhiiraa jalbaqqalaa garbaa waan itti amanteef ni kafarta gatii baqqee abbaa malaa warqii caaltaati. Yaa qoricha biyyaa yaa aduu nageenyaa garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya. Hayyuu akka keetii kennuuf kenna rabbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi. Qamalee tokko jira ka akka malee silaachii deebi'amee ture hamilee silaachii deebi'amee ture hamilee. Gaafa dachee Finfinnee goototee namaatu gaafa ilmaan Oromoo Finfinnee keessan kaatu gaafa alagaan abdii murattee baqatte gaafa alagaan hundi Oromoo dhiifama gaafatte ibidda afaaniin qabate dubbachuun bira kunna gaafa roorroon deebite Oromoo fandhumna har'a booda Oromoon hin baqannu walirraa keessummaa murte baasuuf walitti geenyee jirra. Jedhee jawween gaafa dubbate biifaaf bilisaa warra isa deeggaruun jettanii girrisaa qeerroon dhugaa barbaada jabaatee haa girrisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu. Jecha madaala hin qabne nuuf kennan maqaa kamuu warri lubbuu baasu lubbuu isaa maal jedhamu lubbuu bahaa jirtu sana maaf laatu salphatti mee lubbuu meeqatu bahe beekuu isin argatti barataan maaliif du'a du'a isaa hin malle kashuu eegala seetu bangoo takkaan galle. Ilmaan baanee bisee rachiin isa filatu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu.
Amma obsuu danda'u sabni isiniif obse isin baadhatee jira gateettii ofii cabsee dubbii barataa dhufe waliif obsina see ture mirga barataa dhiibaa nurraa. Tumsuma balale kumulata kali jaman duduti moro amuna dapat hati ilmu ofiti ilmu ofi bersih kunata tiga jutu ilmu ofi kaki baratan harus dua efisiensi kan balik ke beruti isaukan zaman kalau ni mana balale ada pun camale ni dapat tiga jutu rakon laku dali ni dapat tiga jutu rakon laku dali barri hundu yoo dhufe kan nu dabarsuu baratti kichuun boruuf abdannu nurraa hafte karatti barataan urjiidha urjii samii keessaa nama baratetu doofummaa balleessa artistiin furtuura koo hiiku hidhaa isa hiitan hin dhawu eenullee galma deemtuuf ga'i duuti siin hin malle galma deemtuuf ga'i duuti siin hin malle oromummaan dhiigaa wareegamaan dhufe goototitti dhiigeetti cabee lafee kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe gaafa qabsoon teenya babal'attee cimtee qeerroon bookistee bakkee yoo ol kaate tennisaa duubarraa dura ta'ee cimsee fuulduratti oofaa ture onnachiisee dhugaa hin haalinaa dhugaan hin haalamu gootni akka jawwee yoomiyyuun argamu goonni akka jawwee yoomiyyuun argamu gamanaaf gamasiin mil'atee dubbisee ganamaaf galgalas uummata isaa caqasee karaa irra wayyaa qoratee hubatee siyaasaa ammayyaan ormas injifate siyaasaa ammayyaan ormas injifate keessi isaa sabboonummaan kan guutame ilaalchi isaanii dideetiin morme itti dhaadate eenyummaa ofiitiin dhugaa itti hime osoo of hin dheebotiin ani of ta'ee jiraataadha yoomillee aayaam oromoo first har'aa fi borillee je'eetiin miidiyaa addunyaa irratti oromummaan dursuu hime addunyatti oromummaan dursuu hime addunyatti labbee dhugaan leenjisa dabaaf gad hin jedhu waan ofiif hin feene lammiin isin fedhu of duuba caalaa of duratti ci'a jecha qofaa miti gochaan bira ga'a bakki odaan jiru oromiyaa keessa jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa jawaar oromoodha doktora wallaansaa kan rabbiin siif kenne hayyummaaf beekumsa jawaar oromoodha dhiira afaan dammaa situ nuuf facaase qaanqee bilisummaa hayyuu ta'uun kee way sobaa dhuguma leenca fakkii namaa goota jababbadaa jabaa akka qeeransaa ilma abbaa gadaa hayyummaaf beekumsa keetiif sabni siif gammada beekumsa ati qabdutu diinatti ta'e yaada jecha kee dharra'ee oromoon siif araada jecha kee dharra'ee oromoon siif araada wanti arginuuf dhageenyus yoo ta'e siyaachisaa ummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa ummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa guyyarraa guyyatti jechi kee dhugooma kan hinaaffaan qabe har'as ni bodooma kan hinaaffaan qabe har'as ni bodooma bakka yaaddan ga'aa darbaa laga maraa dhugaadhaaf dhaabbadhaa hin fudhatinaa dhara karaa yaaddan hundaan mul'adhaa akka aduu gameeyyii oromoo galanni keessan hin badu gameeyyii oromoo galanni keessan hin badu qaallicha tokko jira ka guri muraa walaloo kiyyallee asirratti mura walaloo kiyyallee asirratti mura waan eegaftanii galatooma horaa bula injifannoo kan uummata rufe dhaloota akkanaatu jira yeroo tokko haamilee kennaafi kanatu abdiin itti hora maaliif faranjiin yeroo baay'ee biyya kanatti is our future jedhe daa'imman kanaaf yeroo baay'ee daa'imman yeroo fuulduratti baay'ee akkana jedhanii jajjabeessuun nurra jiraata yeroo tokko haamileen irra deebi'aa kennaafi kanatti aansuudhaan pirezidaantiin keenya haasawa gabaabaa nuuf godha pirezidaantii haarawaa haasawa yeroo jalqabaatiif waan ta'eef irra si hin laalina akka barbaadetti haasa'uu danda'a waan ta'eef yeroo tokko haamileedhaan nu simadha. Akka mooltan Las Vegas maali laachi nyaanne baga nagaan nu dhuftanii babbareeddanii jalqabaaf akkana guutee arge yeroo baay'ee keessatti isiniin boonaa nu gammachiiftanii baga akkanatti bareenneen jedha warra ollallee kan nutti dhuftan warra Kaalifoorniyaa Oregon Utah ka hambisellee yoo jiraate baga nagaan nu dhuftanii akkanatti gammachuu kennan wajjin
seentan jechuu barbaada. Kanatti aansee akkuma jedhame yeroo baay'ee hin qabnu wanuma xiqqoo jedhee bu'uu barbaada. Obbo Baqqalee fi obbo Jawaar Mohammed yoo achitti hidhaa keessa turtan ummanni keenya warra Las Vegasis ta'ee DC ta'ee isteen biyyuma mara Yurooppii keessa ka jiru gadda keessa ture. Gadda guddaa keessa turre isteeta deemnee marii guddaa goone baay'ee karaa baay'ee baradoon jenne aduun jenne keessa deemnee booyaa baane numaruu quba qabna. Achii gad deebinee amma ijaan isin arguun keessan kennan baay'ee gammachuu qabna. Namni baay'een isaanii baga nagaan nu dhuftan jedhuu barbaada. Ayyee isinillee baga nagaan nu dhuftanii baga hidhaa nu baatanii gammanneerraa ijaan isin argina jenneetiin hin yaanne baay'een gammanne especially haati manaa kiyya hin duuti siif Jawaar hin duuti kuma sin jedha. Ammaaf kanuman qabaa galatooma amma guyyaan ka isaanittiin sin dabarsaa manguddoo kenna obbo Baqqalee Garbaarraa waan jalqabnu fakkaata guyyaan ka isaanitti sin dabarsa galatooma. Maaliif yeroo tokko pirezidaantii keenyaaf hamilee kennaafi maaliif akkasitti fuuldura keenya dhaabbatee baay'ee haasa'uu baachuu danda'a. Garuu har'a guyyaan kun as dhaabbannee akka akkanatti haasofnuuf sagantaa keenya bareechisee kan asiin ga'e obbo Roobaadha. He's our president. Maaliif namni yeroo hundumaayyuu haasawa qixa hin haasa'u garuu dandeettii addaa qaba hawaasa kana keessatti. Karaa kamiinuu nama baay'ee hirmaatuudha irra deebi'aa fi hamilee kennaa fi yeroo gabaabduu osoo isaanitti hin dabarsine warri Arzoonaa irraa dhufanii obbo Hashim Asbaanii xiqqoo haasaa gabaabaa godhu maaliifi waa qabannee dhufnee jirra nus waan jennu qabna jedhaa jiran waan ta'eefi obbo Hashimini as nu baanii kanaaf yeroo baay'ee osoo nu gabaabsanii baay'ee feena galatooma. Dubartoonni diimtuu qabdiini. One more. We're gonna go put down too. Okay. Galatooma warri Las Vegas carraa bareedaa argattan kana kan isin garaacha taatanii ollaanii yeroo hiriirallee guyyaan har'aa kun guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaan tarellee guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaa lama dhufaa jirra nuti Arizoonarraa har'aa waliin. Guyyaa duraa guyyaa seenaatti dhugaadha. Guyyaa gaddaa ture. Guyyaa sanii Firii Johaar Muhammad, Firii Baqqalaa Garbaa, Just for Haacaaluu jennee dhufnee Oromtoota hundaaf guyyaa seenaatti. Guyyaan har'aa immoo guyyaa galataa qofa odoo hin ta'in guyyaa gammachuuti. Hayyoota keenyaa ka ummata kanaaf jecha gatii guddaa baasan wareega guddaa arjooman wareegni guddaan jiru addunyaa tanarra nafsiyaadha. Jarri kun isaanis warri isaanii waliin baanis warri amma mana hidhaa keessa jiranis halkan 40 guyyaa 40
sa'a 960 saba kanaaf jedhanii beelayanii du'anii ka'anii har'a iddoo keenyatti waan argamaniif guyyaa gammachuuti. Guyyaa kanatti sa'a 6 miti sa'a 60 deemnee yoo dhufne nutti xiqqaata Oromoodha. Kanaaf caffee jiddugala waan taataniif warri Las Vegas hedduu galatooma. Firee guddaa qabdan jechuudha. Kanaaf jecha ani isinii gabaabsa. Ammallee Rabbiin isaan baasee iddoo keenyatti iddoo saba Oromootitti jaalala isaan qaban ummanni Oromoo guyyaa 40 halkan 40 sa'a 960 yeroo isaan beelayanii beelli isaanii onnee ummata Oromootirratti jaalala margisiisee jira. Jaalala isaanii kanaaf qabeenyi isaanii jaalala sabanni kun isaanii qabu simannaa ka'asii ka biyya keessaa ka bakka hundaa waan qabaniif jecha jaalalti tun akka karaa isaaniitiin isaaniin sabaa fi isaanii fi nama hundaafuyyuu bakka geettu Rabbi irraa abdii qabna. Waan tokko qofa jedhee gabbu'a waa'ee gabrummaatirraa namoonni dubbatan. Namoota ollaa keenya jiran ollaa Oromiyaa ka Kuush ka Seemitik ka Naayilootik warra ollaa keenya jiran waamanii koottaa jannata seenaa jedhanii gaafatan. Jannata taduuti keessa hin jirre jechuudha. Jannata tabeelli keessa hin jirre seenaa jedhanii gaafatan. Yoo gosa hundaa maqaa isaanii dhahe maybe namoonni waan biraa itti fakkaatu ni mala yeroo an dubbaddu isinii gala. Koottaa seenaa jedhanii Noorzi Impaayera Itoophiyaatirraa eegalan. Hurrisni laga Awaash jira jannata keessa yookaan hin seennuu jedhe jala warri tokko. Koottaa jannata seenaa isiniin jedhanii isti Oromiyaarraa gara qubataniin gaafatan. Godaansi gabaabsa jira tanarran taru. Godaansi fe'atanii godaanuun jira jannata keessa yookaan hin seennu jedhan. Gabaabsi waan naan jedhaniif jecha warra biraa torba waamuu barbaade waamu boodarra Oromoo koottaa jannata seenaa jannanni banaa jirti koottaa seenaa way jannata keessa gabrummaan jirti. Yoo jannata keessa gabrummaan hin jiraatin bilisummaan jiraatte marhabaa jedhanii gabrummaa fi iddoo bilisummaa jannataa walitti qixxeessee gaafii gaafate Oromtichi jechuudha. Kanaaf karaan isin deemaa jirtan karaa ummata Oromoo bilisummatti geessudha. Abdii ummanni isinirraa qabu jaalala ummanni isinirraa qabu tiifadhaa. Rabbiin isin haa jiraachisu ummata Oromootiif hayyoota biraa hortanii dhaaltanii bilisummaa ummata Oromoo Rabbiin isin agarsiisu hundaa Rabbiin nu agarsiisu. Ta ilmaan itti guddifannuu miti ta amma taatu Rabbiin nu haa godhu inshaallah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Guddata nagaa jirtu akka jirtan jiwaat daga gammadda inshaallah. Jalatooma hayyan. Yeroo tokko hamilee kennaafi obbo Ashim nama baay'ee haasa'uu barbaadu garuu yeroo kennarraa kan ka'e yeroo kan kee xiqqoo dhiifama wajjin si lagaafsan kee dhiifama si gaafanna kan itti aansu immoo Dr. Guddataaf carraa kennaa yoo wanti haasan jiraate wanti haasan yoo hin jiraanne ta'e sagantaan kan obbo Baqqalaatiif kan obbo Jawaariiti maaliifi sagantaan kun kan isaaniiti hadha sagantaa isaanii waan ta'eef baay'ee osoo haasa'uu dandeenyu baay'ee osoo jechuu dandeenyu sagantaa keenya isaaniif laanna kanaafi obbo Dr. Guddataan osoo waan jala qabaatan yoo isaan jala garasiisan dabarsu barbaadaniif wajjin. Well, bakkan tana keettani beektu. Ani galatooma isin jechuu barbaada. Communitiin Las Vegas, communitiin Oromoo kun community seenaati. Anaaf haadha manaatiyya bareeddoo ol ka'e. Kol ka'e.
Dr. Gammach Atille Olkai. Dr. Gammachuun community duraan kootu jedhee Keeniyaa keessa isaa fi adde Roomaanin simate. Community haadha manaatiyaaf ana nu hongoo mana asitti qaadima nu godhe. Community addaa taa. Communityin qualitiin keessan yeroo hundaayyuu addaa ta'e. Oromummaan keessan addaa ta'e. Contribution keessan addaa ta'e. Guyyaan addaa guyyaa kennaa miti. Guyyaan addaa guyyaa Oromooti. Ka Jawaariif ka Baqqalaayyuu miti. Guyyaa Oromoon rakkoo seenaa dheeraa keessa dabalatee istimaal kana ifadhe. Waaqayyo immoo guyyaa hidhaaf gidiraaf rakkoo guddaa keessatti nu baasa. Kadhaa guddaa keessatti nu baasa. Guyyaa ammoo mamaa malee Waaqayyo rakkoo ummata Oromoo jara kanaan hiika jedhee Jawaar Malaayikaa Oromootiif Baqqalee nu afoo kaa'e. Jara kanneen waliin dhaabadhee community addaa ta'e community Oromoo anaafis seenaa addaa ka qabu Oromootiif seenaa addaa ka qabu keessatti argamu kiyyaaf baay'ee galata guddaa isinis Oromoofis Waaqaafis qaba. Jawaar Baqqalaa iddoo seenaa teettaniirtanii Rabbiin bakka isinii qeelabeen isin haa ga'u. Bilisummaan Oromoo asin jala qabdi jedha. Galatooma achirratti illee basmaan ta'a. Yeroo tokko hamilee kennaafi yeroo tokko hamilee baay'ee galatoomaa jennaanii kanatti aansuudhaan sagantaan kana hiyyoota kennaa waan ta'eef isaan walii kennuu danda'u nuti immoo obbo Baqqalaa yookaan obbo Jawaar hin jennu isaan lamaan waliif haa kennanii jennee sagantaa kenna isaanitti dabarsina. Sanboora immoo walitti deebinaa jechaadha. Jira isaan bira. Hunda dura galatoomaa jechuu barbaanna. Waa hedduu keessa dabarre. I've been coming here for several years. Duro to isin agarre dhufa ture gaafa Stanford ture. Ceffaraaf dhufna ture dhokannee as. Gaaf dardaraa san jechuu. Booda waggaa dubbii Oromoo eegallu immoo hawaasa kana bira dhufaa turre. Hawaasni kun gaafa jarakkoos gaafa bal'oos nu bira dhaabataa turtanii gaafa bal'oo wajjin lafa dhiitaa turre. Gaafa rakkoo immoo waliin booyaa waliin qabsaa turre hedduu galatooma. Vegas gaa waa hedduu irraa baranna. Tokko is a city that doesn't sleep. Gaafan dura biyya kana dhufe wanni ani magaalaa biyya hedduu keessan deeme qabeelaan kiyya kun bakka dhangeessin hin qabu beeytani bakka hedduu dhageesse. Vegas wanni adda godhu it's always on the move. Wanni achirraa baranu tokko the value of hard work. Namni keenyaas jiru hedduu dalaga hedduu hojjeta. Shiftii lama sadii hojjettanii hedduun nama keenya of danda'aadha. Asii waa shakkalatee gara biraatti immoo ce'ee maatii ijaarrata. Kanaaf lakkoofsi keessan illee namni hedduu keessan diaasporaa ta'ee cinaa Daalasitti hin argee cinaa Poortilaanditti hin argee asii waa qaqqabatee gara biraa dhagaa jechuudha. So the value of hard work Vegas irraa jechuun maal isin fakkaate namni keenya waggaa biyya alaa dhaqee hawaasatti dhaqee yoo fakkaatiin hin milkaa'u. Kanaaf namni keenya namni Oromoo as dhufus akkuma magaalaa tanatti cimee dalagatee waa guduunfatee kuun biyyatti waa dalagata kuun immoo magaalaa biraatti ce'ee waa kadhaabata
Kanaaf wanni tokko irraa barannu of course magaalaa hojii ta'uu isiiti. Kalammataa ka yeroo hunda ittiin of dhaaddan san what happens in Vegas stays in Vegas akkasittanii. Unfortunately what we are saying is not going to stay in Vegas. Maaliif live darbaa jira. Waan tokko tokko akkan hin jenne is not going to stay in Vegas. What the point? What happens in Vegas stays in Vegas. Kate kun rakkisu Oromoo keessattis keessattuu eliitii keessatti rakkisu waan waliin haasayan waan waliin bibilcheessan kan kophatti addatan gadiin bayanii uummata duratti haasa'udha. One of the biggest weakness of our elites waan gaafa gaarii waliin mari'atan waan gaafa wal jaalalaa gaafa waliin deeman san waliin tottolchan gaafa xiqqoo walitti muufatan gabbaasanii adurraafu aduu san irratti immoo simbiran nyaata jechuudha alaga torga waa hedduu badaa jechuudha eliitiin keenya Vegas irraa waa hedduu barachuu qaba. This city sees a lot of stuff, it hears a lot of stuff, but it says nothing to the outside world. That's why it remains the most successful entrepreneurial city. Warri magaalaa tana bulchu warri magaalaa tana dalagu poolisiin asii isi warri as hojjetu kuni waan asii agartan hundoo internet irra baaftanii qaata gabaa kasaartanii beek maaltu isin dhufa sila nufu sila namni eliitiin keenyallee kanarraa wajji barachuu qabu. The importance of national secret, the importance of keeping confidential information confidential, personal information personal. Anamma eeganii dhaaba'ee raawwaayileen dubbadhu eeganii dhaaba'ee nama dubbisuu parsantii 90 hir'iseetiin jira. Maaliif namni akka dhuunfaa itti haasofte illee fuudhee gandarraan zoora. Kun immoo waraabee inni irratti TikTok irratti ni godha. Kuni it makes people cheap. Kanaaf we have to learn from every society. Society Vegas irraa wanni tokko barachuu qabna. Wanni irraa barachuu hin qabne baay'ee jira. Wanni taanes baay'ee jira. Garuu Vegas waan ta'uuf kan taane illee garama qabatteet lafti sun goggoitu bishaan hin qabdu. Isa miracle bar wanni biyya kanatti ta'e lafa kanarratti bishaan hin qabdu lafa hin qabdu midhaan hin qabdu. It's a terrible weather. But it's an amazing city. Vibrant. If it is isin fulle dabarsite isin irraa shilingin nu facaati jechuu beek. The value of secrecy, confidentiality biyya kanarraa baranna. Iddoo galatooma nama tokko galateeffachuu barbaannu war harkifnee Los Angeles irraa finne lakkis mandoo jiru Dr. Guddataa inni ka gaafa maraataa sanin isa beeka. Gaafa Stanford ture san konvaasii raayii tokko affeeree nageesse beekuun ooltan arran jiru inni siyaatilitti hin arge abbaa caaltuu fa'aa jechuudha. Kaaltoo irra wal agarree fuudhee nageesse. We took us to this man's house. Erga gaafsan 17 years ago he remained my father hanga irratti jechuudha. Gorsuun loluun san qofa osoo hin ta'in anaaf baqqalaa dabalatee hogganoonni Oromoo takka dhibamnaan ta mangistii keessa jirtulleen ta mangistii ta'uu barbaaddulleen ta mangistii jigsuu barbaaddus ta mangistii utubuu barbaaddus wanni Oromoo jedhame keessa biratti wallaanamne hin jirtu beeytanii. Dr. Guddataa jechuun fakkeenya namummaatiif Oromummaati. Dr. Oromooti. He is the doctor of the Oromos. Maaliifi namni Dr. Guddataan abaa'u namuu hin beeka. Garuu yoo wallaan Oromoo ati taanaan Upidiyoo taate, Kaafaawoo taate, Sheeyxana taate, Kiristaana taate, Islaama taate, Maleekaa taate odoo addan baasin nama kenna hunda tajaajila nama hunda biratti kabajamaa jaalatamaa jira. Gaafa guddadha akka keeta garuu hakima ta'uu hin danda'u malee amma. Thank you very much. Isas haadha warraa isaa bareedduu Dr. Gammachuus they have been West Coast irratti warra nu bira dhaabate isiniifillee ilmaan keessaniifillee hamilee guddaadha. Kanaaf irra deebi'aa yeroo tokko nu galateeffadhaa jechuun barbaada. Hawaasni as jirtan immoo
ufillee dinqisiifachuu danda'uu qabdan. Jireenya baay'ee saffisaa ta'e kana keessatti yeroo liidarshippii keessan jijjiirrataa gaafan dura dhuferraa kaaftanii amma the veterans are sitting here warri gaafsan isin hoogganaa ture. But the young ones warri wajjin guddate amma liqaambar ta'ee jira jechuudha. Succession brings success. Kanaaf you are building a community. Community gaarii ijaaraa jirtanii kanarratti hedduutti jabaadhaa nullee waan dandeenye isin gargaarraa haasaa dheeraan goonu waaduma isinii galla. Jawaar kun kan mugaaf duraa agartan sani. We remain committed to our cause. Koozii saba keenya irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan ka kijiba ittiin daballe karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo laphirraa jaalanna onnerraa sammuu rabbii nuu kenne barnootaan qarreen itti aannee tarsiimoo baafna Oromoo jaalanne tarsiimoo baafnee cal jennee cib jennee ciilfannee qamaanu tijjannee hojjannaa jechuudha. Kaleessas with minimal resource warri aangoorra qabu baankiif taankii osoo harkaa qabanii dippiloomaasii osoo harkaa qabanii we outsmarted them, outperformed them, outlived them. Yeah? Har'as hin shakkina. We are better experienced today. Duraan irra caala tiyooriin deemaa turre. Now we have seen the system from different directions. System biyya sanii dur alaa gallaalla tiyooriin. Amma biyya keessa inni ilaalle booda hidhaa seennee immoo macaroo keessa ilaallee jirra sirna san macaroo keessa. Macaroo alaa fuula isii rifeensi isii ilaaluu turre biyya sana. Keessa dhaynetti qullaa isii ilaalle qaama isii. Hidhamne immoo macaroo keessa maaltu garaa isii keessa jira meeshaan garaa akkamii hojjetaa isii agarree jirra jechuudha. Waan baay'ee isinitti himne. But we have a plan. We have a strategy. We'll prevail. Wanni dura goonu. Wanni biyya dura goonu. Dura wanni hojjetamu qabu siyaasaa keessatti qabsoo keessatti dura situation sirriitti analyze gochuudha. Where are we as a society? Gammachuu wajjirree hoggaa asoofnu waan tokko emphasize godha. Jalumaan dida. Oromoon bakka irra ga'e kana sirriitti hubatee acknowledge godhu itti gammaduu qaba. Hoggaa shantaman amma yeroo baay'ee hoggaa arru baruma baraan dhumnaa gara tokkoon dhaynee Oromoon tokkoon taatu maaliin taatu kijiba bar. Biyya san keessa akka Oromoo tokko ta'e hin jiru. Ormi paartii shantama qaba nu sadeen takka sadiittu adda ba'uun siifan ta'e hin qabnu. Hoggaa shantaman dabre kanatti bakka Oromoon hin jirru irraa kaaneeti bakka baay'ee geenye jirra jechuudha. So the first step eessa geenye ka jiru ummanni keenya eessa ga'e jabinni keenyaaf laafinni keenya maali hawaasummaan keenya qaawwi isaa maali diinagdeen eessa jirra where are we because we are not where we were 4 years ago let us alone 40 years ago. So situational analysis gaarii hojjechaa jirra hojjennee jirra jechuudha. Kan keenya qofa osoo hin ta'in kan faallaa keenyaa jiru. Mooraan faallaa keenyaa eessa jira? Geopolitiksiin naannoo sanii garam jira? Kana keessatti akkamitti naavigeet goonnee dantaa saba keenyaa fi dantaa uummattoota biyya sanii eegsifna ka jiru irratti karoora baafannee deemaa jirra. Karoora kana keessaa inni dura biyyi balaa hamaarra geessee jirti. The civil war that is ravaging the country has created a lose-lose situation for everyone. Nama hundaafuu rakkoo keessa galchee jira jechuudha. Kanaaf prioritiin kan kennamuu qabu lola dhaabu irratti. We must end the civil war. Otherwise there will be a dangerous disintegration. Kanaaf kana irratti fuulleffanna. San booda adeemsa lola dhaabuu fi nagaa buusuu san keessatti sabni keenyaa fi uummanni kun haqa isaan malu akkamitti argata ka jedhullee we have ideas. We have ideas, we have plans. Akka paartiitti karoora lafa kaa'annee deemaa jirra jechuudha. Inni guddaan irratti fuulleffannee deemaa jirru garuu ce'umsoota amma dura dhufan irratti jijjiiramoota amma dura sabni keenya gumaata guddaa itti godhee fide irratti yeroo hunda missed opportunity jechaatuma jiraanna oosaa kana irratti waggaa wal geenyu yeroo hunda missed opportunity. We don't want to miss the next opportunity. We will not miss the next opportunity. Why? Because we are learning a lesson. The most important lesson
The reason we keep missing opportunity is because the opportunity always comes when we are unprepared. Faranji mal jetti. Faranji wani jettu luck wani jamkhuni. When preparation meets opportunity, you get lucky. If you are not prepared, fakkenna uduma workina sigarrobe. Harki kiyya ke jirana lafuma ganna kama beeke. Harki kiyya dibanan garu dafe jalqabadha. So opportunity na madru dhufa turan hundi wanni nu harka dabranif we were unprepared. I can tell you story kanumani one an case hoggana ture case. We created an opportunity, amazing opportunity. Dibne jarating hogga gadiftu. Aku itu bakal kawan damne because we were unprepared. Aka kafawati focusing ke nyamma. Focusing ke guddan hoggans jarame imamata tarsimo hire umu dandau hire umu musan immo sis gode abba ta dandau jaru da yake. We want to empower our people. Ummata keenya angeessuu barbaanna angeessuudhaaf immoo aangoo qabachuu barbaanna jechuudha. Ummanni Oromoo ilmaansaa isaa taaniif isaa hojjetaniif beekumsaaf gahumsa qabaniin aangootti baafate aangoo sanii irraa fayyadamuu qaba jennee amanna. Kana gochuudhaaf immoo jaarmaa cimaa ijaaruu qaba jennee amanna jechuudha. Jaarmaa cimaa jechuun immoo the starting point jaarmaa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ta'uu danda'uu qaba. Diversity keenya reflect gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaa Oromoo Oromiyaa fakkaatu jaaraa jedha gubbaa magadiitti. Humna namaa qofaan osoo hin ta'in immoo imaammataaf tarsiimoo haala qabatamaa uummanni keenyaaf addunyaaf naannoon sun keessa jiru wal fakkaatu jaaruu qabna jennee irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Hojii kana yoo itti fufne hubannaan keessan yoo hojjetan jiraatu taate yeroo gabaabaa keessatti hiree sanis ni humna hiree sanis abbaa itti taana. Hiree ni humna hiree abbaa itti taana jechuudha. Kana caalaa yoo dubbadhe boosni nan dhiisu boosa dabarseetiin booda gaaffii deebinaa galatooma. Akkam jirtu ani yeroo hundumaa koo mana hidhaa bahee nan iddoo kana dhufaa lammata garuu tuun hin hidhaminan dhufa jedhee yaada. Amma abbaa biyyaa taane abbaa aangoo taane biyya keenya dhuunfannee wal argina kan jedhu abdii qaba gara fuulduraatti rabbi nu gargaara isinis du'aa nu godha. Har'a kan asitti argamnee fi waanuma isin beektaniifidha dubbachaa as geenye ji'a tokko turre irraa egaa gara North Amerikaa kanatti qajeellee naannuma sana ta'uudhaaf jedha bakka hundumaatti waanuma wal fakkaatu dubbachaa dhufnee galatoomaa jedha sagantaan keenya maqaan tuurii keenyaa kuni galatoomaa kan jennuufis immoo dhuguma galanni uummata keenyaaf waan ta'uufidha. Keessumaa yeroo nuti mana hidhaa turre mana hidhaa keessatti nyaata ugguu laganne baay'een keessan nu wajjin lagattaniittu baay'een keessan nu wajjin rakkattaniittu beeloftaniittu yaaddoftaniittu moobaayilii keessan banuuf illee yaaddoftaniittu maaltu dhufa laata har'ammoo eenyutu du'a laata har'ammoo kamitti bulan laata jettanii baay'een keessan warri nu beektan warri nu beekne illee baay'ee rakkataa akka turtan quba qabna. Waan sun bu'aa buuseeraa hin buufne jennee warra wal falmine gatii hin qabu bu'aa guddaa garuu buuseeraa bu'aa isaa keessaa inni tokko namni garaasaaf jecha akka obboleessa isaa hin gurgurre barsiifneerra. Guyyaa 39 teenyeerra nyaata malee jechuun kan guyyaa tokko oolanii buddeena tokko nyaachuu danda'aniif guyyaa 3-4 bulanii tokko waan nyaachuu danda'aniif obboleessa ofii dabarsanii nyaataaf waan nyaataniif qoonqoo ofiif jedhanii gurguruun sirrii akka hin taane agarsiifneerra. Kunuma jiraatama utuu obboleessa ofiin gurgurin utuu saba ofiin gurgurin utuu eenyummaa ofiin gurgurin garaa ofiif jecha osoo dabarsanii kabaja ofii fi bilisummaa ofii hin kennin jiraachuun hin danda'ama. Oollee bullee guyyaa tal tokko nyaanne eega yeroo sanaati namichi kun amma dhosee nyaata ta'e hin beeku malee guyyaatti yeroo tokko duwwaa akka inni nyaatu hin beekaan. Maaliif garaa ofii adabachuun waan tokkodha. Of danda'uun
waan tokkodha. Nuyi amma asii kaatanii anamma ga'ee haadha koo barbaachatuun asii ga'ee tun amma Wallaggaatti deeme amma achi ga'ee deebi'utti tun waan nyaatiin dhaqee kan deebi'uu danda'u beeka ofii koo amansiiseera. Akkan kana gochuu danda'u amaneera kana. Konfidensii hamma sana bildi godheera. Qabsoo keessatti waan guddaan garaa ofii mo'achuudha. Sabi garaa isaa mo'ate eenyummaa isaa mo'ate gara bilisummaa isaatiitti numa adeema. Kanaaf obboloota keenya warra bornarra akka dhalaata waan nyaadhu nabaa laata jedhanii waan nyaataniif jecha waan hin taane hojjetan irraan deebiinaa qoonqoon nama najjeessu ooltanii bultanii yoo nyaataniyyuu guyyaa 3-4 booddee yoo nyaataniyyuu itti fuunuma dandeessuu isa jedhu barnoota kennuufii barbaanneerra kanaaf milkoofneerra natti fakkaata gaafa ilaalu. Egaa yeroo akkasii keessatti waan wajjin turtaniif waan yeroo baanus immoo yeroo nuyi achi jirrus maatii keenya wajjininis waan dhaabbataniif waan hundumaatiif galanni isinii ta'a. Hiriira ba'aa turtanii hojii dhaabdanii waan adda addaa hojjechaa turtanii iyyaa turtanii nu gargaaraa turtanii sagalee nu dhageessisaa turtanii kun hundumtuu uummata keenya galateeffachuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Garuu ammas galanni keenya kun guutummaa akka inni ta'uuf maal keessa jirra isa jedhu immoo xiqqoo ishee isin hubachiifnee darbuu barbaanna. Maal keessa jirra har'a immoo kan hidhame hundumtuu hiikameera hojjennee ilaallee fi isa hiikameerra isa hidhaa jirutu caala ammayyuu. Kun dagatamuu hin qabu. Waan nuyi baane qofaaf hundumtuu kan hiikame ittiin fudhatina. Waan hiikame isinitti hin fakkaatin. Hooggantoonni dhaabbilee Oromoo biroo kan adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaatiif hooggantoonni isaanii moonaa hidhaa keessa jiru. Kan nu dura hidhaman amma Abdii Raggaasaa nu dura hidhameeti. Nu dura ji'a 8 yookaan waggaa tokko eeganni hidhame booda hidhamne nuyi. Amma moonaa garuu hidhaa keessa jira. Qondaaltonni isaanii akka jiranitti hidhaa keessa jiru. Hidhaa keessa jiraachuu qofa iyyuu miti. Akkaataa isaan itti hidhamanii jiranii akkaataa dhalli namaatti qabamu akkaataa itti lammiin lammii isaatti qabu miti. Kanaaf gammachuun keenya guutuu hin ta'u. Akka guutuu ta'uuf ammallee gallee namni waan hiikame nutti fakkaatee akka hin teenye isa jedhu si yaadachiisuuf jenneeti. Wanti waggaa hedduu dura keessa turre namni fakkeenyaatiif waggaa 50 dura bakki turre Oromoodha jennee wal amansiisuudhaaf yoo rakkoo turan abbootiin keenya. Warrumti nuyi abaarru amma abbootiin keenya warri qabsoo keessa turanii amma sababii adda addaatii fi qabsoodha haala ta'aniyyuu eenyummaa keenya warri nu barsiise isaaniidha. Kana gatii kennuuf hin barbaachisaadha. Ija keenya kan nu bane isaaniidha. Seenaa kan nu dabarse isaaniidha. Dangaan Oromiyaa jedhamtu asii qaatee as geessi kan jedhe kan nu barsiise isaaniidha. Qubee ittiin barannu kana kan dhaabee hundee isaa gad dhaabee deebe isaaniidha. Kanaatiif galata isaanii kennuun barbaachisaadha. Har'a maal keessa haa jiraatan. Kana keessatti dhaabbii adda bilisummaa Oromoo gumaacha guddaa kenneera. Dhaaba abbaa keenyaati kan hundumti keenya keessaa baaneedha jechuudhaaf hin dandeenye. Hooggantoonni isaaniis bakka bakka jiranitti waan kaleessa godhan hundumaatiif galanni isaanii ta'a. Akkaataa nuyi itti ilaallutti hooggantoonni keenya warri nu dura turan warri ammas jiran warri amma qabsoo keessa hin jirre dogoggoraniiru yookaan kana ta'aniiru warri nu ittiin jennu illee yoo jiraatanii nuti akkaataa nuyi itti ilaallu addadha. Namni tokkollee Oromoon tokkollee Oromoon haa miidhamu akka hin jenne dhibbaa amanna nuti. Warri kaleessa turanis warri har'a jiranis Oromoon haa miidhamu jedhee hooggansi Oromoo tokkollee waa tokko shira tokko hojjetu haa miidhamu jedhee garuu isa kanatu irra kana baasa isa kana wayyaa yookaanis walii isaanii wajjiniin yeroo walii galuu dadhaban rakkoo keessa yeroo seenan inni tokko isa tokko maqaa balleessee karaarraa walaa gorsiisan yoo ta'e malee namni tokkollee haa ta'u jedhee uummata kana irratti shira dalaga jenneen amannu nuti. Kanaaf hunduma isaaniitiif galata kennaa deemna. Haalli nuyi har'a keessa jirru haalatti Oromoon baay'eetti walii galuu dadhabe fakkaata garuu Jawaar amma dubbateera. Oromoon miliyoona 50 ta'e 60 ta'e
paartii lama yookaan sadii qaba. Paartiin inni qabu kanumadha. Garuu sabni kuma meeqatti lakkaa'amu paartii 4-5 kan qabu jira. Sabooti tokko tokko immoo paartii 20-30 qabu. Oromoon lama yookaan sadii qofa qaba. Kun tokkummaa Oromoo kana caalaa wanta agarsiisu hin jiru. Yeroo tokko tokko ofuma lafaa kaanee har'uma ka'ee maaliif wanti kun har'a maaliif kana ta'uu dide har'uma maaliif bilisummaa keenya guutummaatti argachuu dadhabne jenneetu fedha qabnurraa kaaneetu of tuffanna. Garuu karaa nuyi deemnee dhufnu guddaadha. Karaa guddaa keessa dabarree dhufne har'a sababni nama Oromummaa namni isin barsiisu hin jiru. Ijoollee keessan namni Oromummaa barsiisu hin jiru. Isaanii ofuma isaaniitiin baratu. Oromummaan hamma kana hundee godhateera nu keessatti. Hamma kanatti jabaateera nu keessatti. Kun hojii salphaa miti. Kun guddina salphaa miti. Eenyullee kana booddeetti nu deebisuu hin danda'u. Sadarkaa har'a jirurraati yoo jaallates yoo nu jibbees yoo dadhabnes yoo laafnes kana caalaa namni booddeetti nu deebisuu danda'u hin jiru. Tarkaanfii guddaa geerre. Kanaaf isa har'a irra jiru akka kanatti qabannee deemuun barbaachisaadha. Haga deemuun nurra ture deemnee jirra yoo jenne garuu hin deemne dhuguma. Waggaa arfannaa irraa wanta guddaa abdannee turre wanti guddaa abdanne sun garuu fashalee nu argatti. Silaatii gara guddaatti deemuutuu dandeenyu. Kana caalaatoo abbaa biyya keenya abbaa injifannootu ta'uu dandeenyu gara booddeetti nu duraa mucucaachuun isaa beekamaadha. Kana immoo dhoksuu hin dandeenyu. Garuu haala abdii nama kutachiisu keessa hin jiru. Har'as nama qabna. Har'as beekaa qabna. Har'as namoota hooggantoota nu dura bu'anii nu hoogganuu danda'an qabna. Muuxannoon kaleessa ture sun har'as jira. Muuxannoo sanarraati namoonni baratanii barnoota irraa argatanii gara fuulduraatti saba kana tarkaanfachiisuu danda'anis immoo ni jiru. Keessuma jirra jechuudha. Kanaaf carraalee ammaan dura dhabnee kana booda dhabuu hin dandeenyu. Kana dabarsee namni namaa kennuus hin jiru. Tooftaansaa adda adda haa ta'u malee qabsaa'onni Oromoo karaa kamiiniyyuu bifa kamiiniyyuu qabsaa'anii jiran mirga saba isaanii dabarsanii kan hin kennuu kan jedhu sodaa hin qabu. Sodaan akkasii hin jiru. Kanaaf isa kan akkasiin nu hubattan barbaanna. Dhuguma biyya keessa yeroo laallu har'a lola baay'eetu jira. Nagaa dhabuu baay'eetu jira. Nama baay'ee nu duraa hidhamee jira. Nama baay'ee du'aa jira. Beelli jira. Qaala'insi jireenyaa jira. Jiraachuu dadhabuun jira. Isaan kana fuula dura baafnee dubbachuun barbaachisaadha. Rakkoo har'a keessa jirru jechuudha. Kana irratti immoo dabalatee wanta tokkotu jira. Torban lamaan darbe keessa dhageessaniitu miidiyaa irraati rakkoo Itoophiyaa keessa jiru wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru hiikatti kennuudhaaf dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjiniin nanaasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu naasaa weedheera mootummaan. Kuni waan salphaatti ilaalamu miti. Waan salphaatti ilaallee bira darbuu dandeenyu miti kun. Tokkoffaa akkuma heera biyya sanaatti akkuma seera biyya sanaatti paarlaamaan biyya sanaa taa'ee dhaabbileen kun lamaan shororkeessitoota jedhee ramadeera. Dhaaba lama ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba of danda'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba garaagaraa dhimma adda addaatiif qabsaa'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba shororkeessitootaati seeraan ala socho'aa jiru jedhee immoo moggaaseera. Har'a garuu isa tokko wajjin naasaa isa biraa wajjin naasaa wajjin sirrii miti. Kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Eega haasa'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin eega haasa'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun taa'ee wajjin mari'achuun dirqama mootummaa kanaati. Kan akka inni godhuuf dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha. Dhiibbaa irratti gochuun akkuma kanaan dura dhiibbaa gochaa turre dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha jechuudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle waraanni bilisummaa Oromoo namoota amma aangoorra jiran namoota afaan Oromoo dubbatan ta'anii yeroo isaan deebisanii waraanni yookaan dhaabbileen amma ani waliin haasa'u jedhu kuni
kittillayyuu yookaan ergamtoota dhaaba biraati jedhee haga moggaasuu haga dubbatu irra ga'eera. Kun baay'ee tuffiidha beektu uummata kanallee tuffachuudha. Uummata kanallee xiiqii keessa seensisuudha. Uummata kanaaf ilaalcha inni qabullee maal akka inni ta'e kan nutti agarsiisudha. Kanaatiif kun waan balaaleffatamudha. Kanarra darbee waan hamaan deemaa jiru tokko immoo jedhu. Waraanni naannolee biraa naannoo biraa akka inni Oromiyaa keessa galee nagaa buusuudhaaf waliigaltee naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa walii ta'anidha. Waliigaltee isaanii kana miidiyaa irratti ba'anii ibsa godhataniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa nageenya Oromiyaa dhufanii kabachiisuuf jechuudha. Kunis heera mootummaatiin ala. Heeraa ala kun seeraa ala heeraa ala. Waraanni mootummaa tokko yookaan naannoo tokko nageenya naannoo biraa keessa seenuu tasumaan heeraan hin ayyamamuuf. Heeraan hin ayyamamuuf kun kan inni nageenya inni kabachiisuu danda'u kan naannoo itti leenji'ee keessaa bahee keessatti hojjetu sana duwwaadha jechuudha. Hidhataan naannoo Amaaraa tokko namni tokko Oromiyaa keessatti seenee argamu jechuun tuffii guddaadha nuuf. Tuffii guddaadha kana namni tokko namni baachuu danda'u hin jiru. Namni fudhachuu danda'u hin jiru. Kan gochuun irra jiru mootummaan federaal mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannoo isaatti kabachiifachuu hin danda'u yoo ta'e mootummaa federaalaa afeeruun heerri mootummaan ayyamaa fi kanaan ala darbee garuu hidhattoota mootummaa biraa itti afeeruu jechuun lola waliinii banuu karaa saaquu fi jibba guddisuu biyyatti gara rakkoo cimaatti geessu ta'a jechuudha. Kanaaf namni kana tole jedhee fudhatu jiru. Kun hin taataanaan Oromoon kanarratti akka nama tokkotti ka'ee dhaabbachuun dirqama isaati. Weerara jedhama kun. Tasumaa kun fudhatama hin qabu. Weerara kun. Tuffiidha kun. Abbootiin isaanii galmeessan weeraran har'ammoo bifa biraatiin weeraramuu hin dandeenyu kana fudhachuu hin dandeenyu. Kanarratti sirriitti jala muranii walitti himuun barbaachisaadha jennee amanna. Karaa biraa egaa waa'ee haalli naannoo keenyaa keessa jiru biyyattii keessa jiru kanumaan yoo bira dabarree isin irraati dhumarratti yaada fudhachuu dandeenya. Ergami keenya inni sadaffaani inni jalqabaa galatoomaadha. Inni lammaffaan haala yeroo maal akka inni ta'e xiqqoo isin quba qabaachisuudha. Inni sadaffaan immoo yaadi yoo jiraate isin irraa fudhachuudha. Isa biyya keessa jiru yaaduma iyyuu irraa fudhachuu hin dandeenyu. Uummata keenya biyya keessa jiru yaada fudhachuu iyyuu hin dandeenyu. Yaada isaas bilisaan ibsachuu hin danda'u. Yaada isaa bilisummaadhaan yoo ibsate mana hidhaa dhaqaa inni hidhamaa yookaan hin ajjeefamu. Sababii kanaatiif waan yaadu iyyuu hin dubbachuu iyyuu hin danda'u. Gaaffii qabu iyyuu gaafachuu hin danda'u. Komee qabus kaasuu hin danda'u. Isin garuu bilisummaa keessa jirtu waan ta'eef qaami keessan immoo walakkaansaa biyya keessa waan jiruuf rakkoon achi keessa ta'u isiniinis waan isin ilaallatuuf isiniinis waan tuquuf akka uummata sanaatti waan isin yaaddeessu yaaddoo keessan kaasuu komii keessan kaasuu gaaffii qabdan immoo gaafachuu maal akkasii yaaddanii isin irraati immoo yaada keessan fudhachuudha jechuudha inni sadaffaani. Kanaaf waan baay'ee waan dubbannu hin qabnu galatoomaa isiniin jechuudhumaaf dhufne ijumaa wal agarree akka gaafa beelaa sana hin jirru kunoo bifti keenyas gaarii jirra kanuma akka isin argitanii akkuma isin gammadanii waaqa nu kadhachaa turtan waaqa keessan nu gargaareera du'aa nu gochaa turtanii du'aan keessanis qeebalameera kunoo yoo nageenyerra waaqa yoo nu gargaareera. Ammas Rabbiin nu gargaara du'aa keessanii fi kadhannaa keessaniitiin nu biraa hin hafina gaaffii qabdan immoo nu gaafadhaa fayyaataa galatoomaa isin jechuu barbaada. Yeroo tokko hamilee nu kennaafi. Maaliif namoonni kunniin waa baay'ee qabatanii deemaa jiru.
Kanaaf yeroo tokko irra deebi'aati hamilee kennaa fi hamileen gahaa miti. Obbo Baqqalaa maal jedhanii yaada tokko kaasanii kana booda dhaloonni dhufu duubatti hin deebi'u inni dhugaa lafa jirudha. Kana gochuuf immoo galma san ga'uuf immoo maaltu murteessaadha? Tokkummaadha. Yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya garuu tokkummaan kenna jaalalli kenna ga'ee guddaa taphata tokkummaa kenna keessatti. Akka nama biyya ture dhufe tokkootitti mootummaan biyya san keessa hin jiru jechuu dandeenya. Namoonni kunniin meeshaa waraanaa qabatanii hin deeman malee nama ibidda keessa dhaabbatee jirudha. Yeroo hundumaayyuu akka siiriyeesii taaneeti yeroo hundumaayyuu namoonni kun fuuldura keenya jiru. Kanaaf yeroo hundumaayyuu abdii irraa qabna. Biyya kana keessatti biyya osoo keessatti hin dhalanne akka nama dhalate tokkootitti sammuu kenna ol qabnee sagalee kenna akka barbaannetti haasofnu keessa jirra. Kana immoo eenyu hawwina hawaasa kenna biyya itti dhalannee keessaa dhufne san keessaa osoo agarree jennee hawwina. Hawwii kenna san galmaan nu ga'uuf deemaa jiran waan ta'eef yeroo baay'ee waan harkaa qaban hin tuffatani. Kanaaf yeroo baay'ee isaan vaaliyuu kennineef yeroo baay'ee isaaniif cinaa dhaabbachuu nurra jira. Kanaaf irra deebi'aa galatoomaa jennaan gidduu keenyatti argamu keessaniif obbo Jawaar waan tokko kaase waa tokkoon beekamnaa jedhe is a hard worker salphaa miti asitti uf jiraachisaa maatii biyyaa gargaaraa hawaasa siyaasa keessa jiru wajjin yeroo kamiyyuu dhaabbataa kan jiru hawaasa kanaadha. Abdii baay'ee nurraa qaba. Abdii isaa nurraa qaban maalidha? Gaafa nu dadhabne gaafa nu rakkanne sagalee nuuf taane gaafa immoo harki keenya gabaabbate harka nuuf taanii jechuudha. Karaa biraatiin karaa horiitiin haa ta'u jechuudha. Sagantaan akka hin dheerannee fi kana booda sagantaa kennaatu jira. Kennaa fi sin qophaa'u warri kennitoota kennuu barbaadanii jirtanii maalii fi daa'imman wayitu jira. Daa'imman sunniin immoo kennaa qaamna jedhu. Kennaa kana immoo isaantu dursa maqaa isaanii yoo fedhatee asirraa dubbisa. Diin Rooba, Mohammed and Yanan. Ijoollee pirezidaantii kennaati akkuma jenne pirezidaantiin kennaa qofaan isa qofa osoo hin taane daa'imman isaas qabatee mana isaa guutuu qabatee koomunitii kana wajjin nama deemaa jirudha. Kanaaf ijoolleen kun gara fuulduratti dhiyaatanii kennaa qaban nuuf kennu. Yoo tokko haamilee kennaa fi gara sirraan dhaabbatanii Yanan Rooba yeroo jalqaba Yanan as ba'i Yanan yoo isin bira jiraate daa'imni kun as nu fiddanii Yanan yoo isin bira jiraate daa'ima kana qabdanii as nu fidduu yoo haga inni dhufutti Diin Rooba kennaa qaba jedha galtaa jalaa wal fagaatee jira. Say something, whatever you have. Mr. Jawar Mohammed and Mr. Bakar Garba, I respect you and I love you. You guys are our hero. Even we're born here, we follow you. Free Oromia. Hamele kennafi. Anytime? What's your gift? Go gift. Go ahead. Kanaafi daa'imman kunniin kennaa kana nu hiixatu yeroo tokko kabajaan nu eeggadha.
hamilee kennaafi hamilee. Daa'immanii akkanatti yeroo ol kaanii kennanii jireenya isaanii keessatti seenaadha. Gaaf guddatanii kana yaaddatu. Eessaa akka dhufani hundee isaanii barbaadu jechuudha. Kanaaf irra deebi'aatii hamilee kennaafi daa'imman kana. Irra deebi'aatii hamilee kennaafi. Hamilee kennaafi. Galatoomaa eddanuu qabatu ijoolleeni. Galatoomaa eddanuu qabatti ijoolleeni. Kanaafi kennaan kun hin irraanfatamu. Kennaa kana qabataniiti ijoollee kana laalaati isaan kan biyya saniif falmaa jiran.